Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti waraanni kallattii hedduudhaan ka'uu akka danda'utu himame. Itoophiyaa fi Eertiraan yeroo ammaa kana waraanaaf qophii irra kan jiran hoggaa ta'u, waraanni Itiyoo Eertiraa kun kallattii hedduun kaafamuu akka danda'u bal'ina oduutiin dhiyeessina. Pirezidaantiin biyya Israa'el torbee kana Itoophiyaa daawwachuudhaaf beelamachuun dhaga'ame. Dhiyeenya kana immoo pirezidaantiin biyya Turkii Rasiib Xayyib Erdogaan Itoophiyaa dhufuudhaan ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed wajjin marii taasise keessatti beekamtii biyyummaa biyya Israa'el Somaalilaandiif kennite cimsee balaaleffatee deemuun hordofe pirezidaantiin biyya Israa'el Isaaq Heerzoogis torbee dhufu kana Itoophiyaa dhufe ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed wajjin marii taasisuuf beelama qabachuun dhaga'ame. Kanaas bal'ina oduutiin dhiyeessina. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa waldhabdee mootummaa federaalaa waliin jiru karaa nagaan furuuf carraa naaf xiqqaadha jechuudhaan dubbate. Naannoo kibba Itoophiyaa godina Gaamotti walitti bu'iinsi humnoota nageenyaa fi uummata jidduutti uumame cimee itti fufuun himame. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu kanneen amma isin dhageesse dhaggeeffattoota oduu Lammii Miidiyaati amma bal'ina oduutti aansina. ባርበር እናገኛለን በቦሌም ሆነ በባሌ ህዝባችን አሁን 130 ሚሊዮን ነው። ኤርትራውያን ከ20 ዓመት በኋላ መጥተው አሰብ የኢትዮጵያ ነች ያልነው አሰብ የኢትዮጵያ ስለሆነች ነው። 100% ፒሪየድ። በተንኮልና በሸፍጥ አስመራና አዲስ አበባ ሆነ yeroo ammaa Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti waldhabdee hammachaa dhufteen waraanatti seenamaa jaamee kan sodaatamu yoo ta'u, waraanni Eertiraa fi Itoophiyaa kunis kallattii hedduun ka'uu akka danda'utu himame. Haala biyyoonni lamaan keessa jiran wajjin wal qabatee waraanni Itiyoo Eertiraa garee TPLF fi faannoo hirmaachise ka'uu mala sodaan jiru kan jiru hoggaa ta'u, yeroo ammaa naannolee 5 waraana Itoophiyaaf bobbaafamanii jiraachuun gabaafame. Itoophiyaa fi Eertiraan dursa garaagaraa itti hafuufanii malee hanga ammaatti lolli kallattiin hirmaatan tokkolleen kan hin jirre ta'uusaati. Haa ta'uutii malee haala amma jiru kanaan itti fufnaan Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti waraanni ka'uu mala jaamee kan sodaatamuu fi lola kanaaf ammoo naannoo tokko tokkotti jirooniin kaa'amee jiraachuun himame. Waraanni kun kaafamee hanga haleellaa qilleensaa ga'utti kan itti fufu yoo ta'u, kallattii waraanni kun itti kaafamu jaamee eegamu keessa naannoo Affaar bakka waraanni itti banamu jaamee eegama. Naannoon kun naannoo bal'aa gaara hin qabne hoggaa ta'u, kallattii kanaan Itoophiyaan humna qilleensaa cimaa qabduun olaantummaa qabaachuu dandeessii jaamee eegama. Lolli Itiyoo Eertiraa naannoo kanatti kan jalqabu yoo ta'e, kallattii kanaan Itoophiyaan asaa bakka dhaqqabduuf haala kan mijeessu ta'uun himame. Kallattii lammaffaan immoo waraanni Itiyoo Eertiraa itti ka'uu danda'u gaarreen Soqotaa fi Gaashaanaa bakka gaarreen faannoon carraa itti argatan yoo ta'u, bakka TPLF fi Eertiraan faannootti deeggaran kan ta'e hoggaa ta'u, lafti kun naannoo Amaaraa keessa hoggaa ta'u, kallattii sadaffaan ammoo lolli biyyoota lameen itti ka'uu danda'a. Majaamee sodaatamu kun humna Tigraay gama walqaayitiin iddoo sadi qabatee kan argamuu fi kunis gaba Suudaaniin dabalamuu kan danda'u ibsamee jira. Kallattii afuraffaan lolli Itiyoo Eertiraa ittiin kaafama. Jaamee sodaatamu keessa kallattiin afuraffaan raayyaa Lamaaxaa bakka humnoonni TPLF itti dhiyeenyaan mul'atanii fi bakkeewwan tumsi TPLF fi faannoo itti dagaagan keessaa tokko ta'uu ibsame. Inni dhumaatii fi kallattii shanaffaan lolli Itiyoo Eertiraa itti ka'uu danda'u jaamee sodaatamu kallattii Shawaa. Kallattiin kun Oromiyaa fi humnoota waraanaa wal ta'iinsa uumuun naannolee Amaaraa to'achuu danda'anitti dhiyoo akka ta'etu himame. Haa ta'uutii malee kallattii tuqaman kanneen keessaa kallattii yeroo ammaa Itoophiyaaf carraa baay'ee qabu fakkaatu kallattii Affaar hoggaa ta'u, lolli kun naannoo Amaaraa gama hedduu kan miidhu ta'uun ibsame. Naannoo Amaaraatti lolli kun kaafamnaan gaagama diinagdee guddaa geessuu akka danda'u himameeti jira. Pirezidaantiin biyya Israa'el torbee dhufu kana daawwannaa hojii guyyaa tokkoof Itoophiyaatti taasisuuf akka jiru gaazexaan biyya Israa'el The Time of Israel gabaasee jira. Pirezidaantichi turtii isaa keessatti hooggantoota olaanoo Itoophiyaa waliin ni mari'atu jaamee kan eegamu hoggaa ta'u, daawwannaan tun qaama tattaaffii Israa'el biyyoota Afrikaa waliin hariiroo qabdu babal'isuuf taasifamuu akka ta'es gabaafameeti jira. Daawwannaan pirezidaantii Israa'el Itoophiyaatti taasisuun kan ifoome erga pirezidaantiin Turkii daawwannaa isaa magaalaa Finfinneetti taasisuudhaan Israa'el Somaalilaandiif beekamtii kennuu isaa erga qeeqeen booda kan ta'e hoggaa ta'u, pirezidaantiin biyya Turkii Rasiib Xayyib Erdogaan ibsa waloo ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waliin kennaniin nagaa waaraa abbaa biyyummaatiif nageenya naannoo biyyoota kabajuun barbaachisaa ta'uu hime. Israa'el Somaalilaandiif beekamtii kennuun isii tasgabbii naannichaatiif gumaacha gaarii akka hin qabne ibsuudhaan, kana malees tasgabbii gaafa Afrikaatiif xiyyeeffannoon addaa kan kennamu ta'uu, dhiibbaan wal dorgommii ji'oopolitikaa qaama alaatiin naannicharratti qabu kan ilaalamu ta'ullee pirezidaantiin biyya Turkii kun ibseeti jira. Mootummaan Somaalilaandii dubbii pirezidaantii Turkii Rasiib Xayyib Erdogaan magaalaa Finfinneetti dubbate hordofuudhaan jiddu galatummaa fudhatama hin qabne
jechuudhaan balaaleffachuu guyyaa kaleessaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Somalilaandiin dubbii pirezidaantichaa kana hordofuudhaan hariiroo michoota naannoo isii waliin qabdu cimsuuf akka ta'e ibsuudhaan yaadni pirezidaantii Turkii kun tasgabbiif tumsa gaafa Afrikaa balaadhaaf kan saaxila ta'uu balaaleffate. Somalilaandi murteen imaammata alaa naannoo mootummootaa fi uummattoota naannoo ta'uu akka qabu cimsitee ibsuudhaan mootummaan Somalilaandi Turkii ejjennoowwan rakkoo naannoo hammeessuu danda'an irraa akka of qusattu gaafatteeti jirti. Wal kabajuuf jidduu seentummaa dhiisuu fi murtoo abbaa biyyummaa beekamtii keessa lixuun gaarii akka hin taane Somalilaandi balaaleffatte. Kana malees pirezidaantiin biyya Israa'el kun qeeqa pirezidaantii Turkii Rasiib Erdogan Itoophiyaatti kaasee hordofuudhaan dhiyeenyatti immoo Itoophiyaa dhufuudhaan ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed wajjin haala naannoo gaafa Afrikaatti mariin taasisaa jaameetii gamu. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaa mootummaa federaalaa waliin nagaa buusuuf carraan hafe baay'ee xiqqaadha jechuudhaan kaleessa dubbachuun ibsame. Haa ta'uuti malee bulchiinsi isaanii filannoowwan nagaa hafan guutumatti fayyadamuu kutannoo akka qabu cimsee kan dubbate Jeneraal Taaddasaa Warradaa hundeeffama adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF waggaa 50 takkaffaa kabajuun magaalaa Maqaleetti sirna gaggeeffame irratti argamuun bu'uura waliigaltee nagaa Piriitooriyaa keessatti mariin taasifamuu qabaa jechuun dubbate. Haa ta'uuti malee dhimmoota furmaata hin argannee fi wallabdee haaromfamaa jiran kan keerratti abdiin jiru xiqqaachaa akka jirus miidiyaaleen naannichaa gabaasanitti jiru. Pirezidaant Taaddasaa Warradaa waraanni kun ifatti kan xumurame waliigalteen Piriitooriyaa erga mallatteeffame ta'uu yaadachiisuudhaan eegasii ammoo humni Tigraay furmaata hin arganne karaa nagaa furuuf tattaaffiin taasifamaa turuun ibseeti jira. Garuu dhimmoonni ijoo waliigalticha keessatti hima hammataman hanga ammaatti akka hin laalamin hubachiisuudhaan dhimmoonni kunneen furmaata argachuu akka qaban Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa dhaame. Mootummaan federaalaa akka nama waliigaltee Piriitooriyaa mallatteessitti furmaata nagaa fi siyaasaa kennuuf itti gaafatamummaa isaa akka baatu kan gaafate pirezidaantiin Tigraay kun fedhiin Tigraay qabdu nageenyaaf kaka'umsa qabu dadhabinaatti fudhatamuu hin qabu jechuun kan dubbate pirezidaantiin kun haasawaa isaa keessatti nuti nagaa barbaanna jechuun dhiibbaa nutti dhuftu hunda ifirraa hin ittifne jechuu miti jechuudhaan waraanatti akka hin deebinee fi naannicha haleellaa irra eeguuf akka hojjetan waadaa galii jiraachuun ibsame. Buqqaatonni gara qe'ee isaaniitti deebi'uu fi nageenya naannoo Tigraay kunuunsuun haqa seera qabeessaa fi gaafii uummata Tigraay ta'uu ibsuudhaan bulchiinsi isaanii dhimmoota kana mariidhaan eeguuf waan humna qabu hunda ni godhaa jechuudhaan Jeneraal Taaddasaa Warradaa dubbachuun ibsame. Kana malees pirezidaantichitti dabaluudhaan naannicha kanaan dura kasaaraa guddaa kafalee waan jiruuf itti deddeebiidhaan wareegama kafalamuu akka hin qabne ibsuudhaan kana malees kabaja hundeeffama waggaa 50 takkaffaa TPLF kanarratti haasawaa kan taasise dursaan dhaaba TPLF kan ta'e Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el mootummaan federaalaa waliigal nagaa cabsuudhaan Tigraay irratti dhukkaasa banee jechuudhaan balaa Tigraay irratti mul'atu mariidhaan yoo hin hiikamne uummanni Tigraay weerara itti dhufu dura dhaabbachuu fi mirga lubbuun jiraachuu isaa eeggachuuf qophii ta'uu ibsati jira. Ibsa TPLF kabaja hundeeffama waggaa 51ffaa sababeeffachuun kan dhete kanaan yeroo waldhabdeen siyaasaa hooggansa naannoo Tigraay fi aangawoota federaalaa jidduutti hammaachaa jirutti Itoophiyaa ta'uu ibsa isaanii kunis waldhabdee jiru olaanaa ta'uu kan agarsiisu ta'uun ibsameeti jira. Waliigalteen Piriitooriyaa hojiirra hiilolle jechuudhaan haaloo TPLF mootummaa federaalaa keessa jiru hammaataa dhufuudhaan eenyu immoo Tigraay kaaba dhiyaa Tigraay naannoo aanaa Salamaattaa keessatti walitti bu'iinsi haaraan kan ka'e waggaa ta'u walitti bu'iinsa kana hordofuudhaan humnoonni Tigraay gara fuulduraatti dhiyaachuun ni yaadatama. Boodarra garuu duubatti kan deebi'an waggaa ta'u pirezidaantiin naannoo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaa humnoonni kun if duubatti deebi'anii jiraachuu yaadachiisuudhaan Tigraay ammallee waraana haaromfame caalaa mariidhaaf dursa akka kennutu ibsati jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomanii komishinerii olaanaa mirgoota namummaatii fi qaamonni hundi wallabdee hammaate gara marii siyaasaatti akka seenuuf dhiibbaa gochuu akka qabanis gaafate. Naannoo kibba Itoophiyaatti kan argamu godina Gaamoo jalatti kan argamu aanaa Zalisee fi Waazeelaa Dambalaa keessatti walitti bu'iinsa humnoota nageenyaa jiraatota jidduutti uumameen yoo xiqqaate lubbuun namoota 15 olii du'uu fi qabeenyi hedduun barbadaa'uun ibsame. Mana marii bakka bu'oota uummataa keessatti bakka bu'aan aanaa Zalisee obbo Abrahaam Amoshee miidiyaaf akka himetti haleellaan kun torbee dabree eegalee poolisii naannichaa poolisii dilee godinaatii fi milishoota akkasumas miseensota waraanaa duraaniitiin tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuu ibse. Walitti bu'iinsa naannoo sanitti uumameen namoonni 15 aanaalee lamaan irraa du'uu isaanii kan hime miseensi paarlaamaa kun namoonni 100 ol ammoo butamanii eessa akka jiran kan hin beekamne ta'ullee himeeti jira. Walitti bu'iinsi kun dursee kan karoorfamee fi dargaggoota dhagaa darbatan jechuudhaan haguuggii sobaatiin ukkaamsuuf akka jaalame ibsee jira. Yeroo ammaan tanaatti humnoonni nageenyaa manneen barnootaatii fi buufataalee fayyaa keessa qubatanii kan jiran yoo ta'u haleellaan kun ajaja kallattii aangawoota naannoo irraa kan kenname ta'uu ibsameeti jira. Walis filannoo waliigalaa dhuftu naannoo filannoo Zaayisee keessatti akka hin geggeeffamne gochuu fi humni bakka bu'ummaa akka hin qabne gochuu fi yaalii taasifamaa jira kaja'u miseensi mana marii bakka bu'oota obbo Abrahaam haleellaan kun itti yaadanii karoorfamee kan raawwatame ta'uu ibseeti jira. Poolisiin godina Gaamoo fi miseensonni humna addaa naannichaa wartuu dargaggoota uummanni jaare diiguun muka ibiddaa fudhatanii manneen gaddaatti ibidda qabsiisanii jiraachuullee ibseeti jira. Daawwattoota fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.